akkuma tanaan dura isinii dabarsaa ture sirna gadaa keessatti qooda halangeen qabduun isinii dabarsuu barbaada. Sirni gadaa Oromoodhaa kan abboota Oromootiin bu'uureffamee tajaajila guddaa Oromoodhaa kennaa ture. Wanni Oromoo inni Oromoo irraa hanqise homaan jiru. Wanna hundaa guutee Oromoodhaa dabarsee jira gadaan. Wanni gadaan itti fayyadamaa turte keessaa tokko halangeedha. Qoonni halangeen sirna gadaa keessatti qabdu maal akka ta'uu fi maal akka fakkaatuun isin ibsuu yaada. Halangeen Oromoo biratti mallattoo murtiitii fi mallattoo haqaati. Halangee gurri halangeedha. Oromoon hoggaa murtii kennu halangee qabatee murtii kenna. Gurri halangee murtii itti kennanii lama. Gurri lamaan kuni wal qixa. Qubni lamaan halangeedhaa kun wal qixxaata. Qixxeedhaa waliin darbu. Innis wal qixxummaa ilmi namaa seera fuulduratti qabu ibsa. Amma akka addunyaa irratti beekamu wal qixxummaa seeraa hoggaa ibsanii madaalliidhaan yookaan miizanaan ibsaa jiranii. Manni murtii Oromootis kanuma fudhatee itti fayyadamaa jira. Garuu wanni sirna gadaa Oromoodhaa dabarse, Oromoo dhaalchise, oduma jiruu, oduma itti fayyadamuu qabnu halangeen mana murtii Oromootitti mallattoo haqaa taatee argamuu isii dhabuun isiidha dogoggora ta'uun ibsaa. Kanaaf kana beekuu dhabuurraa nus madaallii addunyaan itti fayyadamtu mallattoo walqixxummaadhaa yookaan immoo mallattoo seeraa goonee itti fayyadamaa jirra jechuudha. Kuni waan abboonni Oromoodhaa nu dhaalchisan halangee qoonni halangeetii fi ergaan halangeen qabdu maal akka ta'e utuu beeknee madaallii kana fayyadamuu nu barbaachisu ture jechuudha. Oromoo biratti mallattoon haqaatii fi mallattoon murtiidhaa halangeedha. Halangeen gurra lama qabdi, gurri lamaan isiituu walqixxeedha. Gurri walqixxeen kun immoo kan ibsu walqixxummaa seerati jechaadha. Kanaaf haga madaallii fudhannee alagaarraa ergifannee itti fayyadamnu nuti Oromooni halangeen mallattoo haqaatii fi mallattoo walqixxummaa goonee gurra halangee lamaas walqixxeessan mallattoo walqixxummaa ilmi namaa seera duratti qabu fakkeessinee dhiyeessuu hin dandeenye turreessu. Kanaaf of dura dhaloonni Oromoodhaa waan abbaan keenya nu dhaalchise waa tokko utuu nutti hin hir'atin alagaarraa ergifachuu waan hin qabneef halangeen mallattoo haqaatii fi mallattoo murtii goonee itti fayyadamuu akka qabnu ergaa dabarsuu barbaada. Gara biraatiin halangeen murtiidha. Nama murtii kennutu halangee harkatti qabata. Halangee harkatti qabatanii murtii kennaa turte gadaani. Kanarraa kaanee amma akka mootummaan Oromiyaadhaa itti fayyadamaa jirutti hoggaa fudhanne abbaa seeratii fi abbaa halangaa jedhaniiti. Abbaa murtiitiin abbaa seeraa jedhanii nama immoo seera kanaa akka murtaa'uuf abbaa murtiitii irratti falmii gochaa jiruun immoo abbaa halangaa jedhan. Amma kuni akka gadaan keessatti dogoggora. Namni abbaa murtii ta'uu qabu nama halangee harkaa qabu. Nama halangee harkaa qabutu murteessa. Namni halangee harkaa qabu nama murteessu maleedha, nama murtii gaafatuu miti. Kanaafuu abbaa murtii kan ta'uu qabu akka amma mootummaan abbaa halangaa jeesan dun ta'ini abbaa murtii santu abbaa halangaa ta'uu qaba jechaadha. Akka gadaati irraa kaanee hoggaa laalle. Maaliifi namni murtii kennu nama halangeeti, abbaa halangeeti, nama halangee harkaa qabutu murtii kenna. Kanaafuu abbaa halangaa kan jedhamu abbaa murtiiti malee nama murtii hin kennine nama murtii qaama biraa gaafatu ta'uu akka hin qabne kanarraa kaanee hubachuu dandeenya jechaadha. Halangee nama harkaa namni halangee harkaa qabu nama murteessu
Kanaaf abbaa murtiititu abbaa halangaati jechaadha. Namni amma mootummaan abbaa halangaadhaa jedhee akka abbaa murtiidhaa godhee kaa'e suni abbaa seeraa hojjame irra sirriitti fakkaata. Abbaa seeraa jedhamee seera haqa mul'isuudha barbaaduudha nama carraaqu yookaan immoo akka murtaa'uuf nama gaafatu waan ta'eef abbaa seeraa jedhamuu mala maleedha. Abbaan halangaa kan murtiin kennine abbaa halangaa jechuu akka hin qabne kanarraa barachuu qabnaa amantaa jedhuun qabaa. Kanaafuu alagaarraa wanni ergifannu hin jiru Oromoon wanna hundaayyuu nuu dabarsee jira. Abbaani halangee abbaa murtiiti. Gurri lamaan walqixxee halangeedhaan immoo walqixxummaa ilmi namaa seera fuulduratti qabu agarsiisa. Kanaafuu madaalli addunyaanii walqixxummaa haqaa gootee itti fayyadamaa jirtu kanarraa Oromoon halangee gurra lamaa walqixxeessanii mallattoo walqixxummaa ilmi namaa seera duratti qabu ta'uu beekee fudhatee itti fayyadamuu akka qabuun ergaa isinii dabarsuu barbaada.